Ayyee akkam jirtu daawwattoota keenya qophii keenya guyyaa har'aatiin immoo ammas ijoollee qaalii nama tokko qabannee isin dhufneerra. Innis eenyu laataa afaan masaarraa dhageenyaa kallattii dhumaan gara isaatti isin dabarsa. Mee walaa barru akkam nagaadha. Nagaa. Mee maqaan keenyu jedhamtaa mee uummata si daawwachaa jiru kana walaa barru. Naafi eenyu? Naafi Dhaabaa. Naafi Dhaabaa. Naafiin eessatti dhalatee eessatti guddate mee? Manatti. Manatti dhalatee manatti guddate. Tole eessa jiraata amma? Manatti jiraata. Mana jiraata. Eenyu faana? Abbaa koo faana. Abbaa koo faana. Tole mee atamma namni baay'een TikTok irratti si beekaa baay'ee beekamteetta. TikTok kana kan jalqabde eenyu faana dhame? Taarreefi Naafi. Taarreefi Naafi faana jalqabde. Mee TikTok irratti namoonni baay'een si argu. Lafatti gaafa si argan maal siin jedhu mee? Naafi naa jedhu. Achi boodoo si beekna maal siin jedhani? Hin jedhu. Kutaa meeqa barachaa jirta ati? Kutaa KG1. KG1 waggaa meeqa jechuudhaati? Waggaa 5. Waggaan kee waggaa 5. Amma mee viidiyoo baay'ee hojjetteettaati. Viidiyoowwan hojjette keessaa viidiyoo yaadattu qabdaa? Qaba. Fakkeenyaaf isa kam fa'aa yaadattame? TikTokii ankoo. Amma fakkeenyaaf viidiyoon kun jira. Baankee miindaasaa birrii 2,200 dhageertami? Baankee miindaasaa birrii 2,200 fudhatee harmee keetii fi 2,200 nuu kenneefi maaltu hafaaf isaa? Dhaqqabina laphee dhibbaa dhiigaa kana malee maaltu raafa? Gaafa akka ittiin hojjettamme maaltu sitti dhaga'ama siin amma umurii kanaan gaafa wantoota akkasii hojjettu wantoota nama kufalchiisan namoonni si daawwatu hin kolfu. Sanatti hima. Taarreesitti hima? Jabaadhu siin jedha si jajjabeessa mee barnoota kee irratti akkamii si qo'achiisa? Na qo'achiisa. Si qo'achiisa? Amma waggaa 2 booda kutaa 1 galtaa jechaadha. Mee gara hojii kanaatti akka dhuftuuf isuma si kakaase moo aartii keessa kee jirtu si kakaase? Wajjin hojjenna siin jedhe? Wajjin hojjenna naan jedhe. Wajjin hojjenna siin jennaa wajjin hojjette? Dheengaddaa amma mucaa tokko argannee daandii irratti biyyi kun eessatti deemaa jirti naan gara hoolotaatti nuun jedhe. Atoo garamitti deemaa jirti jettame? Atoo garamitti deemaa jirti jetta? Gara waraabbitti. Gara waraabbitti deemaa jirti. Namni hunduu piroodaakshiniidhaan waraabaa jira jechaadha. Ofii kee faamilee. Finfinnee. Bishaan buraayyuu baay'ee rakkisaa jedhani babbadee. Akka midhamee dhageessee beektaa waa'ee bishaan buraayyuu kana? Hojjettee hin beektu? Waa'ee bishaan buraayyuu irratti ati TikTok irratti hojjettee hin beektu jechaadha. Mee Naafi gara gaaffii isa kanatti osoo hin taane gaaffii si gaafadha. Maal ta'uu barbaadda gaafa guddattu? Makiina ofuun barbaada. Ofuudha jechaadha. Konkolaachisaa. Konkolaataa akkamii konkolaachisuu barbaadda? Mariisaan oofa. Mariidhaan oofama. Mariisaan ooftu hin taane mariidhaan oofama. Mee gaaffii kan biraan si gaafadha. Amma fakkeenyaaf namoonni baay'een maal mucaan akkas akka nama guddaa taatu kun siin jedha namoonni baay'een. Fakkeenyaaf viidiyoo kee keessaa ammas viidiyoo tokko ilaalaa. Abjuu wayii argeen ture halkan akkanaa beektu barbaadeen ture. Biddeen gogogaan nyaachaa bule maali dagaru? Amma yeroo kana hojjettan eenyutu sin deeggaramoo sinimmaa immoo eenyutu sin waraabame? Taarreen na waraaba. Taarreen si waraaba. Ati immoo dabaree keessa waraabdaa jechaadha? Kubbaan laaltaati?
Kubbaa miilaa ilaalta? Eenyuun deeggarta biyya kana keessa? Nan taphadha. Hin taphatta malee hin deeggartu. Taphataa biyya alaa keessaa eenyuun jaalatta? Taphataan jaaladha. Eenyuun? Eenyuun taphachuu kaasiidhaan. Taphachuuf kuwaasiidhaan jechuudha. Koronaa beektaa? Koronaa jechuun maal jechuudha? Koronaa jechuun maal jechuudha? Koronaan jechuun qufaan namatti baasa. Achii boodoo? Achii boodoo? Achii booda immoo ofirraa baasu. Achii booda immoo? Ayyee ulfaadhu. Maali? Gaaffii tokko si gaafadhu? Gaafadhu. Atamma daa'imadha. Ijoolleen eessaa dhalatu? Ijoolleen Ameerikaa. Ameerikaa kan biraa? Keellaa. Keellaa kan biraa eessaa dhalatu? Ati eessaa dhalatti? Keellaatti dhaladhe. Keellaatti dhalattee keellaatti guddatte. Mee amma taarreen as jira. Taarreef nama immoo taarree wajjin immoo wantoota hojjechaa turtan irratti waan tokko tokko haasofna. Hamileedhaan si manuuree taarree? Mee anaafati immoo walaa baru baga nagaa dhufte. Mee akkam nagaadha? Mee taarri kun eenyudha? Mee walaa baru. Taarikuun anuma warri nan beekne nabara maqaan koo Taarikuu Dhaabaa jedhama. Obboleessa naafiiti. Sooshaal miidiyaa irratti naafidhuma wajjiniin diyaaloogii koomedii tokko tokko yeroo hojjennu kanuma irratti asirratti dhufee kan naaf hirtanii jedhama. Ayyee ulfaadhu. Mee taarikuun akka nutis sooshaal miidiyaa irratti sin beekna. Addatti immoo isa faanaatti si beekna yuuti kophaatti waan kophaa gaafa deemtan hin beekamtanii. Naafii koo, seenaa koo, abbaa koo maal jettaniitu hojjettu. Mee gara hojii kanaatti akka dhuftaniif kaka'umsa maatu ni ta'e? Ani kanaan dura waggaa 4 keessa indastiriidhuma miidiyaa kanarra ture. Kanuma argan ta'e akka yerootti sochoota waan ta'eef sooshaal miidiyaan kun gama tiiktookii kanaan socho'uu jalqabe. Akkuma isin jedhe waggaa 4 dura akka moodelingii kanaan hojjedha ture. Kanuma irraan kan ka'e hojii miidiyaa aartii kana keessa afaan dhufuun jalqabe. Kanaan dura afaanuma Amaariffa keessan ture amma garuu of ta'een hojjechaa jira obboleessa kiyya wajjin jechuudha. Haalli duratti ture immoo akkatti isin hojjechiisu amma inni amma immoo akkuma agartu kana baay'ee bareedaa jira. Kanaaf naafii wajjin dhufne. Ayyee baay'ee namatti tola. Isin amma yoo xiqqaate fooloorii 185 ol qabdu. Namni miiliyoon fuula ammaan nuti ilaalaa jirru kana nama miiliyoonaan lakkaa'amutu ilaalee beekaa jechaadha. Yaada kana immoo mucaa kana afaan hojjechuu amma fakkeenyaaf mucaan kun daa'imadha. Nuti immoo warrumti gurguddaan wal tuffata daa'ima afaan hojjechuun barbaadu. Sigalee amma gaafa ati daa'ima afaan hojjettu tokkoffaa naafii mifaa maal jedhan jedheellee ani mataan koo magaleen allaala. Akkasumallee oodiyensiin jiru kun hunduu barbaadee ilaala. Aayidiyaan kun eessaasii dhufemee mucaa kana afaan hojjechuuf akkamitti murteessuu dandeessi? Namoonni amma fakkeenyaaf hiriyoonni kee namoonni gurguddaanis jiraachuu danda'u, namoonni itti dhiyaatan jiraachuu danda'u. Garuu mucaa kana akkamitti filachuu dandeessi? Akkan baadiyyaadhaa Finfinnee dhufe sanatti duratti daa'imummaa koo irratti ijoolleen yeroo baay'ee muudii irratti qabatu. Sigalee afaan Amaariffaan beeku. Muudii yeroo irratti qabatan sana ani yeroo kaman akka isaaniitti haasa'an jedhu sanatu ture keessa kiyya jechuudha. Haala akkasii jiru sana immoo gara koomedii nan taphadhaan sirriitti namoota wajjiniin waan jiru immoo taa'ee nan barreessa. Tokkos barreessuu kana nan yaala. Waan akkasii immoo yeroo waan tokko fiddee dhuftu koontentii fiddee dhuftu immoo uummata biratti karaa kamiin itti fudhatamaa qaba kan jedhu isas yaaddee dhuftu. Akkuma isin jedhe hojii miidiyaa yeroo yaaddu bal'isteeti yaadda waan ta'eef. Ijoolleen Finfinnee kun duratti muudii irratti qabatu waan afaan Amaariffaan beekne sanarraan kan ka'e amma immoo of ta'ee haalli jiru amma nama guddaa wajjin nan hojjedhatu hin jedhee naan hojjetu nama ananani barbaadu ta'e naaf yeroo ta'u garuu yookiin nama biraa daa'ima biraa yeroo ta'u garuu waan uummata biratti waan ati mul'isuun barbaanne jira amma fakkeenyaaf afaan koo sirriitti banuun barbaadu maaliif narraa fokkisa waan ta'eef yeroo isa ta'u maal ta'eet hojjeta keessa galcheet hojjeta nama bira kun itti fudhatamummaa qaba maaliin qaban jedhu ta'eet hojjeta waan ta'eef kanatti naafii filadhee. Baay'ee namatti tola. Amma galaalii kun waan gaariidha. Aayidiyaa keessan keessaa immoo kan namnis jaallatu anis namni hundi kan jaallatu immoo
bilbilaan. Sirriidha. Bilbilaanii tokkoffaa kostii baay'ee isin fudhatu. Yeah. Bilbila lama isin barbaachisaa yookiin sadii kanatti qabatu yookiin inni qabatu. Adii yaada kana akkamitti sii dhufuu danda'e yeroon siin jedhu bilbilaa yoon hojjedhe wanti kun na baasaa murteessaa yeroo irra deddeebitee hojjettillee nama nuffisiisu ammoo hojichi. Tokko baay'ee kan immoo fudhatama guddaa sin argachiiseedha yaadu sekendii xiqqoodha wanti sin hojjettan. Mee kanarrattoo namni beeksisaaf dhaabbanni tokko tokko sin hin dubbisne mee ammaatti. Amma ammaatti namni nu gaafatan jiru garuu hojii irra hin eegalle. Keessa hojjennu chaalenjii tokko keessatti makamnee jira garuu hojii lafa hin buune malee wantichi qilleensa irra jira. Namni dubbises jira. Warri ammaaf garuu warri hojjennee irra jennee waan taasifnu hin jiru. Ayyaa ta'u mee rakkoon qabu. Inni ammalaa maaltu jira beektaa? Gaafa hojii tokkotti lixuu jettu namni si deeggaru jira. Akkuma immoo namni si deeggaru jiru namni immoo gufuusti ta'u jira. Gaafa beekamaa deemtu namni dursi jaallatu namni si jibbu jira. Namni haaraan immoo namni si jaallatu jira. Hojii kana irratti namni na deeggareera akkan jabaadhee hojjedhuuf na gargaaree jira jettu mee naaf itti aansee jiru. Baay'eedha. Dhugaa aayidiyaa malee mudannoo keenya iskiriiptii irratti diyaaloogii goonee hin filna tiktookii irratti guyyaa waan nama mudate faniidha waan ta'eef jechuudha. Namoonni baay'ee jira fakkeenyaaf Asraar Gorsaan Qunxuxaan nu balleessu hiriyoonni keenya illee namoonni hundum jiru namoota baay'ee maqaa isaanii dhaheen fitu waan ta'eef jechuudha. Asumarraan naa galatama jechuun barbaada. Hayyee inni amma namoota galateeffatteetta. Gara gaaffii koo saxxaanutti darba. Tiktookii afaan Oromoo hojjechuun dhiibbaa qaba. Yeroon siin jedhu dhiibbaan sirra gahee jira tiktookii afaan Oromoo kana hojjechuudhaan yookiis immoo daandii irratti amma namoonni gaafa beekamaa dhuftu namni baay'een si baraa gaafa dhufu isa sana dhaabaluudhaan fakkeenyaaf amma namni afaan Oromoon dhageenyallee hiiksiseetu dhagaa. Afaan maal jedhan ijoolleen kun jedhee dhaggeeffata. Wanti mudatee jiru jira. Ana naannoo godhate taaksiidhaan deemtaa jedhu. TikTok irratti waan arginu maali namoonni keenya yeroo battu miidiyaa irra yeroo dhuftu waan jireenyi kee hundumtuu sirraa waan dhufutti fakkaata akkasumatti garuu dhugaa jiru baasiidhaan deemna footoo kaasanii ergu sumaan footoo kaasanii jechuudha. Amma laaliga amma gara gaaffii saxxaanutti sun darbiin dura suma kanarratti TikTokii kana hojjechuun si fayyadeeramu si miidheeramu miidhaan isaas maalidha faayidaan isaas maalidha? Anaan na fayyadeeran jira karaa irratti fayyadame maaliif hojjette poteenshaalii koon irratti agarsiise naafidhuma wajjiniin waan jiru bakka jechuun nu fayyadeeran jedhee murteessaan miidhaansaa immoo akkaataa itti fayyadamtetti waan badaan irratti dabarsuu jette dandeessa maaliif itti fudhatamummaan kee wanta itti fiddee dhufte sun immoo uummata biraan ammam ga'a karaa kamiin dhufte an jedhu laalta malee akka yaaddetti akkati jettetti waan barbaadde sana hin gootaa garuu ani itti fayyadameeran jedhama. Itti fayyadamteetta. Mee haa ta'u gara gaaffii gosa ijoottan sii darba. Taarreen akkamii jaalala jalqabuuf jedhamu itti deemaa jira. Maaliif hin sii kaasee utuu deebichatti hin sokkiin namoonni TikTok irratti gaafa beekamaa dhufan gaaffiin jaalalaa baay'een biyya alaa biyya keessaatii dhufaa deemaa. Akkuma beektummaa amma jireenya nuti jiraachaa jirru jireenya sooshaal miidiyaati. Mee seenaa jaalalaa kennutti. Ani waa'ee jaalala ani beekan ergitanyaa miti. Ergitanyaa miti jaalala. Jechuun nan gala hin jedhes waan hin galchine jira. Keessan jira soo hin jedhe waan keessaa na baasu. Waan keessaa soo baasu jira. Amma fakkeenyaaf waa tokko sitti. Dhiisii TikTok irratti beekamu dhiisii Facebook irratti gaafa beekamtu gaaffiin jaalalaa hedduun sii dhufa. Baay'ee. Amma fakkeenyaaf baay'ee bareeddaa yooman si argaa akkamidhaa jaalallee qabdaa gaaffiin akkasii amma sii dhufee hin beeku. Ana yaadadhu naa dhufee beeka. Garuu anaan itti of kennee fi anaan itti ofirraa balleessa jira si galee maaliif wantichi waan baay'ee hin beektu waan ta'eef waa'ee jaalalaan keessas galuu laaleen barbaadu bakka anaaf gaa'elli mana fincaaniiti jechuudha. Baay'ee wanti viidiyoon sun nuti hojjenne akkasuma naafi wajjiniin waan tokko haasamnee turre jaalalas jedhaa gaa'elas jedhaa garuu mana balbaluma mana fincaaniiti. Bakka keessa teessee yeroo yaaddu waan keessa si baasu jira si galee yeroo galuuf jettus waan barbaachisu jira waan ta'eef
kanumarraan kan ka'e wantichi akka dhugaattis hojjenneera nuufi xiqqoo ani garuu lireeshinii keessa nan jiran jedhu hin jiru jedhu walakkaa jirtaa jechuudha. Mee gara gaaffii sattaanutti sii darbaa. Amma wanta tammoo hojjechaa jirtu aartiidha. Irra caalaa aartiidhuma faana wal qabata. Industirii aartii Oromoo keessatti maal qabattee dhufuu barbaaddaa? Yookiis aakteera taatee moo fiilmii barreessitee moo maaliin uummata kanatti dhufuu barbaaddan akka yaadaatti? Ani akka kiyyatti of keessa maaliin bulchaan iddoo hunduma yeroo hundeen ambassaadha. Nama na jaallatuuf nama na jibbuusees asumaan dabarsuun barbaada garuu leencadhaan maaliin yeroon siin jedhu waan hunduma hojjechuu nan danda'a. Itti fayyadame taanaan sammuu kiyya jechuudha. Karaa aartii Oromoo immoo maalirraan dhufu ta'uu naan jette barreessuus tuun barreessee tuun darbees natti tola hojjedhees tuun darbee natti tola aaktingii jira jechuudha. Waan hunduma tuun hojjedhee nan danda'a. Ta'us nan danda'a hunduma maaliif yeroon siin jedhu bakka qaba waan naa kenname qaba ittan fayyadama waan jechuudha. Ayyee galatoomi. Mee namni gaafa nama ta'e erga uumamee booda keessumaa magaalaa Finfinnee jiraatti argatee akkuma hundi keenya beeknu muudannoo baay'ee jira. Muudannoo baay'ee keessaa amma fakkeenyaaf an akka kootti muudannoo mataa kunan qaba. Bilbilli na jalaa badee akkam akkan ta'e natu beeka yeroo ta'e bilbilli badee jechuun han hundumaan bada garuu adda natti fakkaata jechuun mee muudannoo akkasii fa'aa mee akka maaltu si mudatee beekame muudannoo akkasii? Ani yeroo tokko maatiidhuma teenyeetuma nyaachaa jiru maal ganaan qophoofne nyaata siistariin achi teessee buna danfistee faazariinis taa'eera kabajamite reeffidee faazariirraa kaataa jabanaa kuisimannee jechaa turte sosoroosaa turte keessummeessuudha waan jiru waa'ee bunaa siraatas achi innaa xiqqoo ishii mana keenya immoo siraan hin baay'ata sigare jabanaa fi maastaa taphaa fiddee dhuftee faazariidhaan dhiqadhe irraa fudhee tuma irratti cabse gaafa sana bilbila kiyyaatu na jalaatta geeniin deebiidhaa cufee na jalaate innaan maraadde sababii siistariirraan kan ka'e siistariin maal goote jabanaadhuma jabanaa fiddee maastaa taphaa jala qabdee dhiqadhu ittiin jabanaadhuma fudhee itti dhahee bilbila kiyya na jalaa cabinna ani faazarittis hin dubbanne ishiin siistarii goote hin dubbanne hangafa kiyyaa dubbadhee hin beeku na ani misigalee bilbila yeroo dhabdu isan ni yaade waa'ee jabanaa si yaachisu amma isaatti sanatti waa'ee namni kutamuus na yaachisu waan tokko si yaachisu bilbila kiyya waa'ee ta'e na jalaa cabuu isaati anna yaachise muudannoon isaa kanarraan ga'ee bilbilii kiyya na jalaa cabechuu barbaade. Muudannoo ajaa'ibaati dhugaa ayi anuunaan kolfi maaliifi jabanaa gubaadha. Dhugaadha. Abbaan kee faayyuu yaadatanii dhumayyuu irraa fuudhanii itti cabsuun sun. Na eerasi achi booddeen dubbanne bilbilii kee na jalaa cabuu na aarseerasi gara anumtu guyyaa sana nan kolfee kan darbee gara. Mee haa ta'u gaa sooshaal miidiyaa kana irratti gaate amma nama dhiibbaa uumuu danda'u dhalleeti. Maqaan kee sooshaal miidiyaa irratti maaliin akka hin kaane barbaaddaa maaliinis akka ta'u barbaadda? Maqaan koo maaliin bakka yeroon siin jedhu amma fakkeenyaaf an akka kootti yoon si kaasuu barbaade maqaan koo maqaa hin taane yeroon siin jedhu maqaa gandummaa maqaa lagaatiin akka ka'uun barbaadu. Amaanu'eel akkas godhee dhiibbaa akkasii uume akkan jedhamuun barbaadu. Fakkeenyaaf Amaanu'eel gaarummaa akkasii hojjetee rakkattoota gargaaree namoota akkasii gargaareedhaan akka ka'uun barbaada. Hunduma keenyadha kun. Maqaan kee maaliin akka ka'uu barbaaddaa maaliinis akka hin taane barbaaddaa? Akkuma jetteen ani odeessituudhaan ta'uun barbaadu. Odeessituu yeroon siin jedhu taarikuun akkas godha garuu akkas hin godhu. Sigalee ammaas irratti naasufnaa boru akkana goona jennee achumaan waan hafuun godhu. Akkasitti akkana haasaa na jalaa dubbatanis hin barbaadu. Taarikuun nama murteessee hojjetudha bakka hojii irratti aakshiniidha bakka. Iyyaadhaa hin hojjeta. Waan akkasii qabanna akkuma isin jette sana gandummaa maalii waan akkasii hojii waan akkasii ka'uudhaan hin barbaadu bakka gama politikaatiin ka'uu hin barbaadu. Oromoo kolfisiisuudhaan dhufe kolfisiisuudhumaa natti fa'a. Aartii jiru immoo akka keenyatti dandeettii keenyaan ashaaraa tokko keenya darbuu barbaadu. Akka nuti ammumallee itti yaadaa jirraa inni dhufnaa yeroo dhiyoo itti argitu kanan jechuudha. Mee amma gaa dubbiitu dubbii dhalchaa jedhani. Uummata kana kofalchiisuu barbaadda. Wanta amma dhiibbaa ta'e tokko sitti hima. Uummanni kun kolfuun barbaadu yeroo baay'ee. Yeroon siin jedhu
kolfuun barbaadu yeroo isin jedhu waan nama kofalchiisu meeqa namni si arrabsu hin jiru ammas Sirriitti jira. Jira. maalidha amma fakkeenyaaf gaafa ati wantoota nama kofalchiisan hojjettu utuu wanta akkasii akkas ta'aa jiru akkamitti akkas goota arrabsoo meeqa jira kolfuun itti ulfaata uummata keenyatti yeroo isin jedhu kolfuurra bahuu filata uummata keenya qofa miti guutummaa biyyattii irrattidha kun amma dhiibbaan isaa maalirraan dhufetti yaadda fakkeenyaaf gaafati bohaarsuu fi aayidiyaa tokkotti rakkattee fiddee sooshaal miidiyaa irratti akka salphaatti dhufu nan beeka waraabbii tokko fakkeenyaaf isas waraabdaa ofii kee waraabdaa sagaleen jechoonni waan meeqa jiru kun uummata kana bohaarsuufidha uummata kana kofalchiisuurra boosisuuf salphata beektaa kun hammam hemmee fakkeenyaaf waltajjii irratti faa sagantaa kofalchiisuu adda addaa ni jira atis beektaanis beeka isarratti amma namoonni tokko tokko gaafa baanii kofalchiisuuf jedhan baay'eedhuma namni jalaa dida sii galee namni tokko tokko immoo abaluun gara waltajjiitti dhufaa jira gaafa dhan cal jedhanii makolfu wanti kun akkamitti uumama jettee yaaddame Ani akkuma dura akkuma ati kaaste sanaa waan tokko fiddee yeroo dhuftu uummanni maal barbaada maal jaallata kan jedhu addaan baastee beekuu qabda yeroo isin jedhu jiru ijoolleen afaan amaariffaatiin hojjetan maal isin jedhu hafuura uummataa hin beeku maal akka tuqan maal akka wanni godha wanta sana hin beektu taanaan boochisuu hin dandeessu kofalchiisuus hin dandeessu hin beektu taanaan hin beekta yoo ta'e garuu fakkeenyaaf nu bira yeroo dhufte kanaan dura wanti ture karaa aartiidhaan yeroo kaasnu wanti duratti ture amma mana godhuu keessa fiilmii hojjechaa ture jechuun hojjetamaa ture. Amma garuu wanti darbe jenneetuma akkuma yerootti deemta waan ta'eef wanta ati fiddee dhuftu sun murteessaadha jechuun barbaade maanni boochisuu yoon barbaade isa seenaa darbe sanan kaasa kofalchiisuu yoon barbaade immoo waan amma jiru kanan kaasa jechuu barbaadeen. Maaliif waan amma jirru immoo yeroo isin jedhu waan nama boocisu hin jiru isin jechuu barbaade jira garuu TikTokii dhuma iyyuu sooshaal miidiyaa dhuma irratti yeroo dhuftu waan si bohaarsu malee waan qubna garaa nan hojjedhan hin salphata baay'ee cima waan nama qubna gara nama kofalchiisuudhaaf garuu baay'ee salphaadha ana akka kooti waan nama gammachiisu nan beekan jedhee waan yaadu jechuudha TikTokii irratti malee qaaleensa yookiin immoo jireenya hawaasa bira deemee itti tolte. Sirriidha. Amma fakkeenyaaf egaa akkuma amma jettee TikTokeroonni keenya baay'een jiru amma horachaa jirra rabbiif haa galatu. Sinumaan dabalatee namoota baay'ee amma dhufaa jiru argaa jirtaatis. Namootni baay'ee nama kofalchiisan afaan lamaaniin illee kan hojjetan jiru. Mee afaan Oromootiin erga amma dhiyoo kana baay'ee hojjetamaa jira. Afaan Oromoo guddisuu irratti gahee qabattee yaaddamoo hin qabattee yaadda? Anaan sirriitti naa yaada. Ani baay'ee afaan akkuma isin jedhe muudina irratti qabachaa turan yeroo nan amma afaan Oromiffa malee afaan Amaariffa dubbachuu hin danda'u ture maaliif barnoota irratti dirqama baruun narra jira barnoota nama baradhe afaan Amaariffaan baradheetu manas ga'e garuu naafi baay'een galateeffadha afaan Amaariffa wallaaluu ishee yeroon isiniin jedhu hin bartu jechuu barbaade miti hin barti garuu gaaffii atama naan jette irraan ka'e yeroon isin jedhu naafin afaan Amaariffa hin beektu afaan gurra toorraa murteen nageessu. Maaliif afaan Oromoon dhuftee achumatti dhalattee achuma jirti waan ta'eef jechuudha. Yeroo afaan Amaariffa hojjetu otoo hin jedhin irraan bareedu. Nama biratti illee fudhatamummaan argattu. Galee kun immoo afaan Oromoo yookiin immoo akkuma gaaffii manaan jette kan waan tokko hin kaasa jedhee nan yaada akka kiyyatti. Maaliif of taaneet hojjenna waan ta'eef booda irratti immoo waan baduu barbaada waan hojjechuu waan guddistuu waan barbaade booduma booda wal qabatee dhufa waan ta'eef kun nuti nama nu yaachisu maa inni aartii Oromoo harka tokko ol kaasuudhaaf malee yaada biraa miti. Yaada biraa gama koomeediitiin gama nama kofalchiisuudhaaf. Hayyee ulfaadhu. Egaa daawwattoota keenya qophiin keenya TikTokeroota keenya waliin gochaa jirru ammas akkuma itti fufetti jira. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Hayyee gataarree mee gara naafii dhumattis deebisa. Naafii immoo barnoota isaa irratti TikTokii irratti gaafa hojjetu dhiibbaa akka hin uumne mee hamma maal gargaartaa maal deeggartaa akkamitti gorsitame? Ani nan dubbadha hin jedhu barnoota irrattii fi TikTokii irratti akka haasoo miti barumsa irratti baay'eedhuma jechuun haasoftee hin fittu barumsa irratti isuma dhugaan isin jedha. Baay'ee dabbaraan yeroo astama barsiistuun waan tokko irratti diimaadhaan yeroo barreessitu maa inni kun maa inni Israa daraqiidhaan maaf naan barreessitu
maaliif si gala beektaa nu biratti yeroo na argite nuuni barnoota irra ture sana mana keessatti illee barnoota irratti baay'ee dhuma fookasii goona waan taaneef kun immoo nu caalti barnoota irratti akka tiiktookii sana irratti qoostu miti barumsa isuma dhugaan siin jedha si gammachiisa bakka nu laaleet faazariin maal sin hojjettu amma afaan hin jedha isuma dhugaan siin jedha keejii waanidha ji'a shanaffaasitti barana galte garuu bakka qabxiin si gammachiisa bakka. Egaa amma maalidha gaafa sooshaal miidiyaa irratti irra deddeebiidhaan ilaalamu namni keenya maal yaada beektaa gaafa amma fakkeenyaaf tiiktookii keessatti waggaa guutuu hojjette faallee jala galee dingatuma laaleetu ijoolleen kun yoomuu hojii hojjetu yoom mana barumsaa dhaqaadhee namni dhiphatu jiraachuu danda'a. Kanaafuu mucaan barumsa isaa irrattis gubuziidhaan jechaa jira. Maaliif wannidha duratti yeroo akka jalqabne sana sa'aatii 24tti viidiyoon keenya vaayiraalii akka bahutti sirriitti hojjechaa turre yeroo sana immoo waan hojjennu torbanitti gisee tokko viidiyoo 2-3 nan fuudha achi booddee sa'aatii 24tti nan baasa viidiyoo sana amma garuu barumsa ishiin qabdu sun ilaalaati doona torbanitti gisee tokko viidiyoo tokko yoo firii taate tarii torban sana keessatti viidiyoo 2 fa'aa gadhiifna. Kana yeroon siin jedhu aayidiyaa nu jalaa dhuma jennee yaadnee osoo hin ta'in barumsa ishee irratti miidhaa akka hin finne si gala amma akkuma jettu makiinaa faana oofuu barbaada yeroo jettu sana ijoollee wajjin baatee fa'aa yeroo taphatan makiinaa oofti si galee waan taphuma irrattuu jechaadha. Hawwiin ishee akkasitti deemaa jala yeroo itti baay'atu jechuudha ingatti barumsa ani immoo barumsa irratti nan lolaa maal ta'e xiqqoo ishee baay'ee cimtuudha isuma dubbadhee xiqqoodha inni nani dubbadhu barumsa irratti. Egaa amma immoo akkuma baratame uummata taa'ee nu daawwachaa jiru kana xiqqoo ishee hojii keessaniin akka nu bohaarsitan barbaannee turre mee kallattiidhumaan gara keessanitti amma immoo isin dabareen kan keessanidha mee. Gurbaa. Ooyyeeko. Maqaa kee eenyu naan jetteeyyu. Mollaa dhaga. Qubee caarratti dabale. Hello naafi. Ooyyeeko. Abbaan kee mindaasaa birrii 2,500 fudhatee armee keetiif 2,500 olaateef maaltu afaaf isaa? Dadhabina laphee dhiibbaa dhiigaa kana malee maaltu irraa afare? Maal inni? Intala shukkee. Hin dhuftee? Maal gochaa oolte gurbaa? Omaayuun goone ciisaa oolle. Hello naafi. Ooyyee oo bullooko. Dhageessee ta'uu ta'e baay'inni harroota Itoophiyaa keessatti miliyoona 8.8 gale. Rabbi sinaa baay'isu ka obboleessa koo. Baay'ee nu bohaarsitanii dhugaa hedduu galatoomaa. Mee aayidiyaawwan akka kanaa fakkeenyaaf akkas nama kofalchiisan kun eessaa isinii dhufu namoota isinitti himamoo dubbistanii moo akkamitti dhamee argannoo isaa baay'ee jechuun unkolfuutu itti illee si kofalchiisa. Fakkeenyaaf dhagaa jaarsi buusee tokko cirratee gaafa ofii keetti of lakkoofteetta. Wantichi maal beektaa? Nama biratti indiingii fi fiinishingii jiru asii waan nama waraantee duubatti deebisu jechoota tokko amma nama walitti buusudha yeroo fayyadamu akkasiin jedheefaa jirta. Kanammoo jechoota jiru akkuma isin jedhu aartiidhuma keessan ture anis waan tokko nan barreessa sana kanarraan kan ka'e naafi waan ta'een tuqee ishiin immoo waanuma nageetiiviidhaan akka naa deebistu nan godha. Wanti sun immoo hojjetta salphaadha. Yeroo hundan hojjettu mudannoodhaan kaa'aman. Maatiidhuma keessatti illee fakkeenya wanta akka qoosatti akkana fa'aa yeroo jedhamu fiigeen dhaqee barreessa. Maaliif akkana jalaan bannee bodummoo jechoota tokkoon jijjiirsee asitti diyaaloogiidhaan jira. Kanarraan akkasitti dhufna. Hayyee ulfaadhu
Mee dhumarratti qophii keenya gara xumuraatti fidaa waan jiruuf daawwattoota nu daawwachaa jiraniif dhaamsa maal qabda yookiis nama addatti galateeffachuu barbaadu yoo jiraate akka dhaamsaattis ta'ee waan jettu yoo jiraate. Ani nama nan galateeffanne hin jiru. Hundumayyuu nan galateeffadha. Anasiin nu ga'e nama waan ta'eef nama hunduma saba tasiin nu ga'e waan ta'eef nuti yeroo jalqabnu har'aas geenya jennee yaane garuu waaqa wajjin nuti hojjennaa namni nu qarqaaru sinuma nu qarqaara. Maqaasaa kan dhawu hin barbaadu namni suni garuu galateeffachuu nan barbaada. Hin beekamoo namni suni isa qofa miti namoota baay'ee aayidiyaadhumallee yeroon illee jechoota ta'an illee yeroon barreessu illee namni maatii dhumarraan illee kan ka'e na gorsanii arrasi nu gaane ana qofa miti naaf wajjin nu galatooma hundi keessan baay'ee sin jaallanna sin jira sinin illee sin kabajna sitti nu kabajanii nu waan ta'anii nu galatooma sin jenna. Ayyee ulfaadhu atoo mee dhaamsa maal qabda namoota nu daawwachaa jiraniif dhaamsa maal dhaamta? Dhaamsa moo? Dhaamsa dukkanaa. Dhaamsa dukkanaa. Dukkana dhaamsitaafi? Irraa dhaamsita? Irraa dhaamsita? Baay'ee na ajaa'iba yeroo isaan wajjin hojjedhu. Akkaataa ittiin gaafatteen malee maal akkati yaadde isaaniif hin galu. Daa'ima waan ta'aniif. Daayirekshinii dhumaatti dhuftee sanaan si deebisa. Fakkeenya maqaan kee beekteen taarikuudha wanti hin jedhe isa itti aanutti sin affeeru si galee gabaabsee asumatti kutaa waan ta'eef anatoo ta'e garuu icci gunnaa naannoo nan affeeru gaafii isa itti aanutti jedhee sirraan hambatan isaan yeroo ta'u garuu waan akkasii keessa deemu sin jechuu barbaade akkaataa itti dhufteetu murteessaa jaalala irratti waanuma jaalalaa si dabarsu waanuma nama aarsuun isoo deemte akkasumatti daayirekshinii ati dhufteetu murteessaadha daa'ima gaafachuudha anaan immoo daa'imni na jaallata. Ayyee ulfaadhu sinis yeroo keessan aarsaa gootanii yeroo keessan baay'ee mi'ooftu sana bakka kanatti dhuftanii haala kanaan akka kanaan waan afgaaffii keenyaaf deebii laattaniif hedduu galatoomaa jabaadhaa isiniin jenna. Isinis nu jiraadhaa galatoomaa. Ayyee egaan daawwattoota keenya qophiin nuti naafii fi taarree waliin taasifne kanaan gammatti nu hordofaa turtan. Egaa qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaan nu tura. Hello Naafi. Oyeeko. Yeroo darbe dallaa namaa jalatti fincooftee meeqaa dabamteeyyuu? 5 shilingii dhaka. Shilingii nomaa inni ree? Lakki dhufeen. Seenim. Maalinni? Intala shukee. Kaleessa haasolte. In dhufte? Maal hojjechaa ooltarree gurbaa? Omayyuun goone jiisa ol.